Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan sinin jecha Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jajjabeessa. Egaa Abeelii fi Buruuk jechuudha. Yaada baay'ee nama hunduma lolchiisaa jiru kan isaan qabatanii dhufan jechuudha. Inni kunis Ruutaa bira deemneetu Abiraam faana akka ishiin walitti deebitu barbaanna. Yommuu lakkimmoo jedhameera ta'e isaan gidduutti nama miidhamutu jira. Mee jedhanii ija isaanii soogidda dibatanii gara mana Ruutaa dhaqanii gaafa Ruutaa bira dhaqan egaa Ruutaadhaan boqonnaa dhoowwaatu jiru. Yeroo kanatti yeroo ishiin harrafattu yeroo ishiin hara galfattudha jechuudha. Egaa jabina ishiittidhaa fi yeroo baay'ee immoo hunda hobsuun ishii isaanitti hin tolle fakkaata jechuudha. Haa ta'u malee nuti kan dhufnee fi yeroo darbe keessaa Abiraam dhufee si gaafatee ture yeroo ulmaa kaatee nafaana taataayi nafaana jiraattaa isin jennaani fuula itti toluu diddee jedhee gaafa gaafatu maal jechuu barbaadanii akkamittiinis kana na gaafachuu dandeessanii kanaan akkoo kan na gaafachuu qabu Abiraamidha malee siiniin miti maal jechaa jirtu gaafa jettuun jechuudha. Buruukaan immoo egaa akkamii otootti deebitee baay'ee bareedaadha gara tokkotti sababni isaayyuu himmoo Ermeellaanii sababa Abiraamiitidhaanii lubbuu ishii obballeessuudhaaf deemti. Inni dammoo gara halaas bahuudhaaf jiru jedhanii gaaffii lama Ruutaadhaaf dhiyeessaniitu jiru jechuudha. Kuni bitaa ishiitti galee jechuudha. Waan jettee deebistu wallaalte jechuudha. Jalqaba irrattis kan gaa'ela isaanii kana unkuraa jiru waliin dhahaa jiru isaan lamaanidha. Ammas immoo simtuu fidee ofii keessaniidhaaf fiddanii mucayyoo kana tiriitii godhaa lubbuu ishii akka hin balleessine jedhanii namoonni baay'een isaanitti ka'aa turan jechuudha. Isaanis immoo isa sababeeffatanii furmaanni jiru kanadha. Yoo kanaan gaafanne irra ta'e ishii lakki kan nuun jedhe ishiidha jenneetu boruudhaanii wantoota kana sirreeffachuu dandeenya jedhanii of isaaniittidhaa fi akka deebiidhaaf isaaniif mijatuuf kan gara ishii dhaqan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha wanta akkanaa. Dhimmi kun dhimma Ruutaa fi dhimma Abiraamidha. Inni akkatti ani of ajjeesuufidha biyyaa bahuufidha. Ruutaan maal akka gootu barbaadan? Ruutaan gara jireenya isaatiitti gara ishii faana akka jiraatudhaa fi shoorri isheen hin qabanne hin jiru. Kanaaf hin taatu jedhee mucaa fi haadha manaa gatee akka barbaadee shirri gudeechaa jiru Abiraamidha jechuudha. Isa kanammoo sin maaltu sin galche maaltu sin dhibe maal ta'an dhugaa rabbii sammuu qabu moo isaan sammuu keessaniin hojjetamu suma dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa ishiinis ta'uu hin qabu garuu haa ta'uyyuu malee sababa kootiin namni kamiyyuu lubbuun isaa akka darbu hin barbaadu. Ani sababa hin ta'uufi yoo ati gara isaatti deebi'uu baatte biyyaa bahu kan sin jettanii yoo yani itti deebi'e immoo ishiidhaaf akka ishiin lubbuu ishii dabarsituudhaaf karaa bane jechuudha. Hin fedhu. Ani kaleessas jedheera yeroo darbes jedheera jireenyi koo fi jireenyi Abiraam gaafa nuti nagaa buusuudhaaf jenne nama baay'ee lolchiisa fakkaata. Argitanitti gaa'ii dhufee mucaa laalaa sila jiruufidha. Waa ta'uufidha laata walitti deebi'uudhaaf jedhameetudha namni ciiseen bulu waa'ee keenyaa fi jettee ishiin dubbatte jechuudha. Gara biraatti yaadaa jirta gara biraatti kaayyeffachaa jirta jedhaan jechuudha sayyuu. Gaafa sinii Ruutaanii jalqabuma kaastee beektii hordoftoonni nuti jalqabaa kaafne beekaa turre jechuudha. Sinii galee akka kuni uumamu. Sin garuu maal jettan? Uma walirraa hin qaban. Akka namoonni yaadanii miti. Nuti ishii jajjabeessuu qabna jettanii kan fala fidaa ture sin har'ammoo ishii jaalalaan jalqabdee bakka rakkoon ragaa jirti.
wixxir of hagootu kayoo fajjeefte wixxir isa dhugumaan jechuudha. Inni dammoo kan sin erge Abrahaam osoo hin taane Ermeellaadha jechuudha. Dhaqaatii naa gaafadhaa yaada ishiin jettu naa fidaati. Sanaa booda immoo yoo ishiin hin barbaanne dhugumaan ta'e Abrahaamin dhabuu hin danda'u jettee kan sin erge Abrahaam osoo hin taane Ermeellaadha. Kana nun dhossinaa sin beekna jechuudha. Sin garuu borumaaf maal keeyyattan? Gaalattiin seentanii sinirra wanta akkanaan ga'u ruuttaan amma sodaan ishee jechuudha. Isa dhugaa yoo dhugumaa boruu isa faana jireenya eegalee har'a boruun kun akka hin uumamne maalittan beekaa? Inta hin uumama jechaa jirti. Sodaa keessa jirti jechuudha mucayyoon kun jechuudha. Kanaaf iyyuu qaaxxee taateessee jechuudha mucaa ishee kan guddifachuun ishee barbaachisu jechuudha. Qorri dhufee iddoo hundumayyuu jechuudha. Tisiisadha jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif amma kana natti haasa'uu barbaaddanii? Maaliif lafa kan amma kana akka barbaaddannaan jechuu yaaddanii jettee ishiin dubbachaa turte jechuudha. Tuffii guddaa tuffataniiru. Kanaaf tuffachiise immoo tokkoffaa Abrahaamidha. Abrahaamiif tuffachiiseet akka haati manaan tuffatamtu kan godhe isadha jechuudha. Ishiinis warreen akkanatti xibbaa xibbeeratti taphatan jechuudha. Isaan faana haasoftee isaan faana taphachuun akkattiidhaan akka irratti deebi'anii maanna naman yeroo dubbisan irrameen beekamame akka of milisuudhaaf akka maal jechuudhaaf ta'an jechuudha. Maaltu sin galcha? Maaltu sin dhibe? Yoo gorsitan hojisan akka hin taaneef mucaa qabattee yeroo darbe bakka mucaa iddoo tokkotti guddata maal hin jenne sin mooyyuu maalidha? Sinitti taphattabdee moo qarshii sin nyaattantu ciisaa fi teessuma sin dhoowwe? Nama ajaa'ibu. Ishiin immoo hin barbaadu jetteetti bakka hin barbaadu. Bakka dhiisuu qabdu iyyuu hindooma Abrahaamidhaan. Kana jechuudha kanii fooliin dubartii bobaa dubartii hunduma jala seenu kana dhiisuu qabdi. Irratti hojjetames ta'uu danda'an beekamu dhugaa dubbii jechuudha. Akka barbaadetti iddoo barbaade akaakkisu jechuudha inni kolfa beekaa. Maal abboo? Ruuttaa jechuudha layyoona namni meeqa ta'uu jira. Jabduu cimtuu akka taate waan beekuuf jechuudha. Sinii galaa? Kan Abrahaam caalutti dhattee heerumuu ni dandeessi boru. Garuu immoo dhalli abbaa faana guddachuu qaba. Mee mucaan kun boru yoo guddate hin guddata yoo guddate yoo son taane. Garuu akkamitti ija kamiin sin ilaala? Akkamitti si yaada? Gaafa dhaqee viidiyoo abbaa keessa seenee ilaalu. Lafarraa badaa sin dhugaa maal jireenya nama waliin dhawu akkattidhaan baay'ee nama gaddisiisa. Inni biraa immoo jechuudha. Obboleetti keenya faayoon beektu gaa'elli ishee akka socho'aa ta'ee egaa sababa ishiin alatti dhala godhattee sanaa boodas immoo tottiin himiin gaa'elatti galtee dogoggora ta'eera. Garuu waan hin dogoggorte uma gochuun immoo hin danda'amu. Jiraataan dhossanii bakka itti fakkaate dhossiteetti. Har'a garuu jireenya ishii mana ishii bakka waan baay'ee ishii jeeqaa jira. Jeeqaas ture dhiifamas gaafatteetti akka ishii galetti namni akkuma namaa galetti miti kan dhiifama nama gaafatu sana booda hin barbaadu jedhe jiraanii mucaa galcheedheeni mucaas galchitee mucaan ishii immoo bakka haadha mi'eeffatteetti haadha faana jiraachuus barbaadde waan ta'eef qoricha dhuddeetu jirti jettee mucaa ishii siddeeffattee jirti jechuudha. Adda mucaanis immoo deebitee immoo mucaan yoo ta'an deebisin iyyuu dura yuutuubii cufeedheenii ture jechuudha. Ishiin immoo yuutuubiin cufu jettee inni sobaadha jechuudha. Kan akkas ishii gochaa jiru akka isheen rakkattuufidha. Dhiirri immoo dhugaa dubbachuudhaaf garaa dheeraan baranii niidhaan dhuguma. Sana booda namitti ishii amma kanaa jechuudha. Na sabboontuun beektu. Ishiin immoo jalqabayyuu faayoo kana walitti ka'aa turanii wal lolaa turan jechuudha. Dhiiqina bahuu barbaadde moo itti lolaa turte yeroo darbee kaaffee seenanii waliidhaanii biisa nyaatan akka barbaadan ta'anii argitaniitu viidiyoo jechuudha. Isarratti argite immoo faayoon bu'aa turte maraachaa turte jechuudha. Hiriyaa isheetidha nama miidiyaa irratti waan baay'ee waliin dabarsanidha. Wal gorsaas yeroo nagaa waliin turanidha jechuudha. Sabboontuun kana gochuus hin qabdu abadan.
dhugaan siin jedha gochuun qabdu turte jechuudha. Boruun maaltu narra ga'a jettee yaaduu qabda jechuudha. Ofii keetiif illee yoo yaadullee baatte boru dhala keetiif sanyiin hin darba waan ta'eef boru sanyii keetiidhaaf jechuudha. Abaarsa kana tolkeewwachaa jirtu jechuudha. Dubartiin kun boo'aa jiraanii gaa'ela siif hin ta'u. Isa dhugaan siin jedhe gaa'ela siif hin ta'u. Har'a si gammachiisuu danda'a. Har'a waan baay'ee jechuudha. Ishii irratti illee viidiyoo deebiftee hojjetteetta. Yoo nyaates mucaa biyya kootiitii haa nyaatu dafqa koos jetteetta. Jiraan immoo nama gaariidha. Jiraa dhabuu hin barbaadu. Jiraa faana jiraachuu qaba jettee jirta jechuudha. Obboleettii keenya qaalii kun dhugaa dubbachuudhaa fi abaarsadha. Intala Oromoo tokkorraa wanta hin eegamne kanatu hojjechaa jirtu jechuudha. Egaa hin beekamu. Kanaaf wanta ta'uu hin qabnedha jechuudha. Hin boochisiinii dhiisii sittaafuu siin jedhan akka kootte jechuudha. Haati kun bo'uun qabdu ijoollee 3 qabatte jechuudha. Boruun sirra gahaa har'aa wanta farkaa qabnu ilaaluu hin qabnu. Hin miidhamtaa hin dhaadatiinii siin jedha. Namni simuu kan komentiin si abaaruuf akkasuma na abaartu waan barbaadda yoo jettan ani keerii koomiti jetteetta. Eeyyee jechuun namni kan si abaaruuf hojii keedhaafidha. Hin ta'u. Isa dhugaan jedhe hin ta'u. Jalqaba irratti amantaan keessan iyyuu tokko miti. Namichi afurriyyuu wal lola. Amantii 2 ta'ee gaafa jiraatu afurris 2dha. Kan si ajaa'ibu wal lola jechuudha. Gaafa kana diigumsa dhufa. Gaafa kana salphina dhufa. Humni namaa gadi deemaadha malee ani jabduudhaan sobadha. Ani cimtuudhaan sobadha. Hojjedhu of jiraachisii akka seera musliimaatti jechuudha kan ishiin barbaaddee jirtu fa'i jechuudha. Faayuu faanas ishee faanas akka jiraatu. Kiristaanummaan garuu kanaan hin eeyyamu jechuudha. Maalumaafiyyuu safuu beekitii, aadaa beekitii, gaa'ela fayyoo gidduudha baay'ee. Jiraan fayyoo hin barbaadu yoo ta'e, dhugumaan dideera yoo ta'e, dubartii biraa fuudhu. Ati of hin salphisiin, of hin yeelleessin, of hin qaanessin. Kan hin jedhu abbaa manaa namaa jala maaf kaattu soqolattanii. Abbaan manaa biraa hin jiru moo dhiirri biraa hin jiru moo isayyuu dhiirri abbiidhaa dhiirri hin jiru jechaa jirti jechuudha. Dhuguma si faana ciiseera moo jiraan? Dhugaa dubbachuuf tanan akkas tanan baay'ee ulfaataa. Isiniin jechuun jaalladhanaa eebbifama shalom ariifachaa waan